jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii addaa televezyiinii OBS qophii addaa keenya miilanaatiin kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee keessummaa godhanne bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti hojiilee misoomaa hojjetamaa jiran komii hawaasni qabu akkasumas bulchiinsi isaanii rakkoo hawaasaa furuudhaaf hojii inni hojjetaa jiru irratti xiyyeeffannee turtii isaa waliin taasisna. Obbo Haayiluu gaaffii televezyiiniin OBS isinii fi dhiyeessee fudhattanii deebii nuu kennuudhaaf waan nu eeyyamtaniif maqaa daawwattoota televezyiinii OBS ulfaadha. Ulfaadha isinis waan carraa nuu kennitaniif. Tole egaa magaalaa Adaamaa kantiibummaadhaan hoogganuu erga jalqabdanii yoo dogoggoruu baadhee ji'oota 7-8 lakkoofsistaniittu. Isin erga magaalaa Adaamaa sirna ammayyaatiin kantiibaan buluu eegalte kantiiboota hedduu booda gara dhiyoo kana kantiibaa dargaggeessa itti dhuftanidha. Magaala hoogganuun hiikoo maal qabamee isiniif yeroo itti gaafatamummaa guddaa magaala guddaa akka Adaamaa kana hoogganuudhaaf gara Adaamaatti muudamtanii dhuftan mul'atawwan akkamii qabattanii dhuftanii magaala Adaamaa akkamitti argattan mee ka'umsaaf nuuf haa ta'u. Tole galatoomadha. Gara Adaamaa yoon dhufu waan lamaan tokko na keessa turan. Karaa tokkoon ergamni waliigalaa akka mootummaa naannootti jiru waan Adaamaan ta'uu maltu barbaadu jira. Adaamaa qofa osoo hin taane magaalonni naannoo keenyaa maal qabaachuu akka qabdi, bifa akkamii qabaachuu akka qabdu, jiraattonni magaalaa sadarkaa maal irratti ga'u akka qaban, dorgommiin magaalota keenyaa maal ta'u akka qabu kallattii waliigalaa jiru quban qaba. Egaa karaa biraatiin immoo akka dhuunfaa kootuun dhufu fedhiin dhuunfaan immoo qabu jira. Fedhiin akka dhuunfatti qabu eessattuu hojjedhee uummata koo tajaajiluu fedhan qaba. Garuu immoo gara magaalaa yoon dhufu fedhii kiyya sanii fi haalli magaalaa wal na jalaa make. Tokkoffaa yeroon keessa jiru yeroo baay'ee haalonni garagaraa sochii dhimmoonni garagaraa wal xaxaa ta'aa dhufan keessa jirra. Karaa biraatiin yeroo fedhiin ummataas, fedhiin guddachuu ummataas, fedhiin misoomuu ummataas garmalee dabalaa dhufe keessa jirra. Kanuma wal fakkaatuun immoo dargaggeeyyii hedduun hojii dhabanii yeroo turan keessatti argamna. Karaa biraatiin immoo sochiiwwan siyaasaa akka biyya keenyatti immoo jiran nageenyi boora'uun darbee magaalota keessatti godinaalee keessatti mul'atu. Kun hundi walitti qabamu fedha na keessa jiru sanii fi fedha akka naannootti magaalota keenya waan gochuu qabnu taa'amee jiru sanii fi qabatamaan haalli qabatamaa lafa jiru wal bira qabee wallaalu xiqqoo confuse na godhe. Sanarraa ka'ee waan murteesse filannoo lamaan qaba ture. Filannoon tokko haala jiru cal'isee qabbaneessee dukkaneessee akkasumatti akkuma jiruun itti fufsiisuun filannoo tokko ture. Filannoon inni biraa immoo xiqqoo sanarra fagaadhee yaadee waan magaalli tuni amma qabdu sirritti beekee waan ishee hanqatus tokko lamaan qoradhe waan hanqatu san guutuuf carraan argadhe keessatti gahee koo bahuun qabaa han jedhu fuula tokko ture. Fuulli jalqabaa haala jiru qofa qabadhee deemuun anas if fayyadu, uummata koos if fayyadu. Kanaaf inni kufee jechuudha. Haa balleessu haa tolchuu filannoo isa lammaffaa waan ta'e jijjiiruun qabaa hin jedhu murteesse. Kanarraa ka'een waan yaada waliigalaa kana koree kiyyaaf sheer godhee hojiitti gallee jechuudha. Maal murteessine haala jiru qofa akkasumatti akka jiruun itti fufsiisuun amma nurraan eegamu. Fedhii uummataas miti, fedhii mootummaas miti. Haala kana jeequu qabnaa hin jedhu murteessine jechuudha. So haala kana han jeequuf nu dirqisiisu fedhiin uummataas jira, fedhiin mootummaas jira. Kana puushassi godhu dhimmoonni murteessoo ta'aa waan jiraniif qorannoon barbaachisu. Kanarraa ka'ee haalicha murteessine itti galle. Egaa kun ka'umsa naa ta'e kanan murteeffadhee itti galee jechuudha gara Adaamaa waan dhufu. Hammamillee ulfaataa yoo ta'e, hammamillee waliigala sochiin jiru kan nama daangessu yoo ta'e, garuu immoo amma ta'e tarkaanfachuun qabaa jedheen murteessee itti galee. Isaan waan hojjenne qabna jechuudha. Magaalli keessan akkuma makaastan mul'atama qabattanii dhuftan kaka'umsa hooggansaa qabattanii dhuftan kana akkamitti simattee keessattuu wanti nama jalqaba irratti kaastan rakkoon hojii dhabdummaa rakkoo magaalota baay'eeti. Dargaggoonni hedduun barnoota xumuranii kan barnoota addaan kutanis magaalota hedduu keessatti bifa godaansaatiin yerootti kuufamanii gaaffii hojii dhabdummaa kaasanidha.
Inni kan biraa immoo magaalota keessatti rakkoo ijoodha jedhamee kan ka'u hawaasa hirmaachisuu dadhabuudha. Mee hawaasni akkamitti isin simate rakkoo hojii dhabdummaa ijoodhattanii kaastan kana akkamitti kallattii qabsiistanii hojiitti seentan isa jedhu kaasnu? Kana hunda milkeessuuf maal qabna maal hin qabnuun bu'uura ture. Kana hunda raawwachuuf maal qabna jennee ilaallu magaalaa Adaamaa waliigala hin qabnu uummanni akka waliigalaatti jiru hojii misoomaa bal'aa keessa akka jiru carraa guddaa qabnudha. Karaa biraatiin properly managed yoo ta'e uummanni si waliin hojii misooma irratti bobba'uu akka danda'u muuxannoowwan kanaan dura jiraniin sochii kantiboonni kanaan dura taasisaniin waan tokko tokko argachuu dandeenya. Karaa biraatiin qorannoowwan adda addaa magaalli Adaamaa osoo as geesse yaadonni jedhan waliigala turanii jiru. Kanarraa kaanee yaada kana fudhannee yoo itti gallu dhimmoota gurguddoo irratti murteessuu qabnutu jira. Fedhii qofti hojii ta'uu waan hin dandeenyeef kanarraa kaanee karoora magaala keenya jijjiiruuf qabannee kaane inni dura maaliin hudhaan ta'e warri kanaan dura hojjechaa turan ciminni isaan qaban guddaa jira. Garuu immoo sadarkaa amma geenye magaalonni keenya sadarkaa ishiif maluurra hin jirtu. Ulaagaa magaala jedhamu san hin guuttu waan baay'eedhaan. Manni baay'achuun, magaalli bal'achuun, magaalumsuu jechuun dandeenyu. Maali jennee olaallu tokko fi qormaanni guddaan magaalli lafarratti kan qubate sirni bulchiinsa lafaa magaalaa Adaamaa rakkoo guddaa qaba ture. Sirna kana yoo dubbii isaan laalle hojii biraa hojjechuu hin dandeenyu ture. Inni lammaffaan magaala keessa dhimmi biraa hin jiru, qonni hin jiru, daldala. Sirni daldalaa keenya sirna rakkoo guddaa qaba ture. Lammaffaadha jechuudha. Tokkoffaan lafa sirni bulchiinsa lafaa jalqaba hanga xumuraatti rakkoo hamaa keessa kan ture magaala jechuu as rakkisu keessa ture. Inni lammaffaan daldalli parsantii isaa amma kaasoo baanne harka caalu jechuu karaa danda'amu baay'ee karaa jedhamuu danda'amuun sirni daldalaa eeyyama daldalaatiin daldaluu fi siistamni isaa baay'ee rakkoo qaba ture. Inni sadaffaan inni biraa immoo magaala keessatti rakkoo ta'u sirna geejjibaati. Sirni geejjiba ammayyaa ta'e magaala keessa hin jiru yoo ta'e istiil magaalli rakkisaa ta'a jechuudha. Dhimmoonni kun dhimmoota hawaasa keenya kallattiidhaan tuqanidha. Hojiiwwan keessaa hedduun jiraachuu danda'u. Kanarraa kaanet hojii kan hundaa qorannoodhaan itti galle qorannoon itti gallee rakkoo bu'uuraa san hundee irraa hiikaa hojii keenya hojjechaa hundee irraa hiikaa hojii keenya hojjechaa laalle. Kana gochuu yeroo jalqabnu qorannumarraa uummata hirmaachisuu jalqabna. Uummanni akka beeku rakkoo keessa jiru akka beeku fedhii inni akka hojjennuuf nu barbaadu san yoo rakkoo kana hiikkachuu hin dandeenye homaa isaa hojjechuu akka nuti hin dandeenye akka nu beeku. Kanarraa ka'ee waan yaadnu akka nu bira dhaabbatu waamicha dhiyeessineef. Kana fakkaannaa. Siistamni mootummaa kanaaf rakkoo kana qabnaa. Rakkoo kanaan uume immoo nu qofaa miti isinis harka keessaa qabdu. Lafti magaalaa seeraan alaan ta'e sirni bulchiinsa magaalaa rakkoo kan qabaate hundi keenya harka wal keessa jira. Uummata keessas jira. Bifa gargaraatiin ibsamuu waan danda'u dallaa seeraan alummaadhaan lafa fayyadamuudhaan qabeenya horachuudhaaf fedhiin jiru dallaalaa jechuu danda'ama. Karaa baay'inaan ibsamuun wal keessa jira. Ogeessa nu bira jiruu fi alarraa kan jirutu walitti hidhatee sirna kana kurraapti godhe. Nu kanatti yoo galle yoo isin hin deeggarre hin dandeenyu jenneen isin deeggarra jabaadhaadhaa jedhan hin fudhanna jedhanii rakkoo jijjiirdhaan daldalaas akkanuma goonee kan geejjibaas haaluma kanaan itti deemne qorannee uummataa dhiyeessine falasaa waliin dhiyeessine itti galle kan erga gooneen booda hojiitti hoo gallu uummanni waliin dhaabbachuu jalqabe jabaadhaa odeeffannoo kennuudhaan tarkaaffii yoo fudhannu jajjabeessuudhaan waan yaadne fuulduratti akka tarkaaffatu eeruu gargaraa kennuudhaan nu faana dhaabbate. Inni sun harka caalu akka cimnu nu taasise jechuudha. Kuni ta'uu isaatiin hojiiwwan misoomaa gama kanaan qabanne hojii bulchiinsa gaarii kenna tajaajilaa fooyyessuu jechuu dandeenya, piroojeektii gargaraa jechuu dandeenya. Isaan kana haaluma qabanneen akka deemu baakgiraawundii nu ta'e jechuudha inni. Maal godhe istiil uummanni garaa guutuu ta'een fudhachuu yoo rakkatellee ijoolleen tun homaan jettu
in qorattu malee jijjiirama uumaa bu'aaf fiddanii jedhan aduu qorannoo dhiyeessinuuf. Tarkaaffii fudhachuu eegallu homaan jettu ijoolleen tuni haa deeggarru laata waan jedhu konfiyuuz gochuu jalqabne uummata. Shakkii keessa galchuu jalqabne dura abdii kutachuurraa gara shakkuutti akka nu duuba duubee nu hordofu hojii keenya akka hordofu dhimmoota gargaraa itti mul'isaa akka madaalu gochaa hojii hojjenne immoo akka laalu mataasaa irra deemee akka laalu gochuudhaan jalqabne waliigala adeemsa kanaa yoo laallu dhimma kana walitti finnee gama dargaggoo keenyatti yoo dhufnu dargaggoo waliin marii gaggeessine. Dargaggoo waliin marii gaggeessine yoo laallu harki guddaan gaafii amma kaaftu hojii dhabdummaadha. Karaa biraatiin immoo magaala Adaamaa bara kana qofa qarshii gara biliyoona tokkotti siqa piroojeektiin hojjetamu mootummaa qofaan kan uummataa dabalame baay'eedha. Magaalaa tiraansaakshinii naganaa keessatti gaggeeffamu keessatti hojii dhabdummaa jechuun qaaniidha ijoollee jenneen haa hojjennu. Yoo hojjenne carraa hojii bal'aan akka jiru itti agarsiifne. Hojii dhabdummaa sun xiqqoo wanni rakkoo ta'uu jiraatillee sadarkaa carraan hin jiru jennee duuchuun osoo hin taane carraa nu cinaa jiru ija saaqqannee ilaaluu irratti hanqina qabaattin nu jennee ijoollee mariisifne. Dhugumatti olaallu ijoollee hedduun dhibba hedduu ta'an carraa hojii argatanii jiru. Piroojeektii hedduun hirmaannaa uummataatiin amma hojjetamaa jiru walga'an jiru dhugaa dubbachuuf argaa jirru. Amma waliigala hirmaannaa uummataatiin daataa isaa kaasuu baannellee hojii tokkicha fudhanne piroojeektii seensa abbaa gadaarraa yookiin addabaabaayii olirraa jalqabee hanga daraartuu godaanaa jedhamu kanatti poostatti gamaa gamana yaada isaanan kaasaa waa hojjetaa jirra. Kan hunda ijoollee keenyatti hojjetaara. Sanaan finne waan lama galmisaa. Karaa tokkoon magaala keenya midhagsuu ta'a. Karaa tokkoon ijoollee hedduu nu qabata jennee ayyaanniif hojiin hojjennu ijoolleedhaaf maallaqni raabsuun hin jiru carraa uumuudha. Carraa ijoollee kana absorbi godhuu danda'u. Poteenshaalota jiran baasne inni sun akka ijoollee gara hojiitti bobbaasu uumuu irratti xiyyeeffannee hojjenne isa kanaan tokkoffaa uummata kakaasuu dandeenye adeemsa keenya. Karaa biraatiin gaafii dargaggoota keenyas deebisuudhaaf kallattii qabanne san keessatti akka nu gargaaru uummannis kan hubatee carraawwan jiran ijoollee magaala kanaatiif kennaa akka deemu yoo asin geenye gara biraa deemna waan ta'eef. Tole itti deebina hani carraa hojii kanas hirmaannaa hawaasaas qabeenyi guddaan magaalonni qaban qabeenya guddaadha kan jedhamu qabeenya lafaati akkuma isinuu amma kaastan. Malaammaltummaa itti fayyadama lafaa kana keessatti bulchiinsa lafaa keessatti hammaatee komii uummataa kaasuu irratti sirna hooggansa lafaa kana akkamitti hammayyeessaa jirtu waan jedhu too kaasne lafa hammamii qabna uummata hammamiitu irra jiraata akkamitti qixa dinagdee isaarraa fayyadama wanti jedhu kuni itti fayyadama lafaatiin kaaseen ka'a keessattuu komiidha jedhamee ani magaalaa ani Adaamaa keessatti ka'u waggoota lamaan sadan darbe kana siyaasni ho'insa siyaasaa kana keessa lafoota pilaanii magaalaatiin green area jedhamanii jidduutti hafan daandii keessaa hafan caasaadhuma keessa wajjiniin walii galuudhaan yerootti daldaltoonni adda addaa lafa kana seeraan ala ittiin qabeenya horatanii mul'ata hawaasnis komii akkasii ni kaasa iddoo baay'eetti yoo odeeffannoo isaa qabdu ta'e lafawwan green area jedhamee master pilaanii magaalaatiin ta'e iddootti kukkutanitti fayyadamuu jalqaban jira iddootti mootummaan harkatti qabee deebisiise jira dhimmoota akkasiitti fayyadama lafaatii wal qabateeme akkamitti sirnaan hoogganuu hin danda'ama jedhu waan jedhu kaasnu obbo Hayilu. Dhimmi lafaa baay'ee dhimma irrattis mari'achuu qorachuus laaluus barbaachisu jedhee naman. Akka magaala keenyattis akkuma sii kaase hangafatti allaalle waan qabnu irratti hojjenna waan ta'eef lafaa kan laalle lafarratti rakkoon isaa garmalee hamaadha. Rakkoo kana akkasumatti rakkicha isaa deemuun hojii waan hin turreef rakkoo lafaa rakkoo inni qabu qoranneera amma isaa sitti kaasuun seeraan lafarra jiru xiqqoo si qaanessa. Seeraan kanaan hojjete dhugaasaa kaasuuf numa namootuma keenya. Kun garaa tokko si gaddisiisa akka nama dhuunfatti nan gadda. Ijoollumti keenya baratanii uummata isaan barsiise kana keessaa ba'anii sarkaa kana ga'anii deebisanii immoo uummata isaanii sarkaa kanatti yoo miidhan nan gadda karaa tokko maaliif akkas taane ogeeyyiin keenya maaliif sarkaa kanatti yoo xiqqaate yaaduu dadhabanii
kan jedhu si gaddisiisa. Karaa biraatiin gaggeessummaan keenya asirratti maaliif feeldi maaliif ta'e maaliif rakkootti galle jettee olaaltu baay'ee gaddita. Egaa akka duratti sii kaase hundi harka keessa waan qabuuf malee hojiin kun hojii waan addaa ta'e miti. Sirnaan bulchuudhaa sirnichi jira, seerichi jira. Kanaaf qorannoodhaan kan laalle diichii arjinii gubbaa irratti manni kennamee ijaaramee jira. Diichii irratti tokkoffaa abbicha ijaaree mataasaa hin beekne malee baruun barbaada ture. Garuu hojii koo waan hin turreef isa beeku malee akkamitti ilmi namaa hanguma fe'ellee namni ta'e kaartaa kenneef lagarratti diichii irratti akka ijaaru agas jechuudha. Agas ija baasadha. Osooma beeku lafa namaarratti kaartaa fudhata. Nama tokkoffaa lafa kanarra jiraattu moraaliinis jira. Moraal nama ta'uu keetiin waan ati realize gootu waan ati keessa keetti ilaaltu jira. Rakkoo bulchiinsa lafaa keessatti kanan arge tokko namummaa namni lafaaf jedhee namummaasaa ani rakkoodha jedhee ilaala. Nama ta'uu keetii wanni ati oduma beektu seerri illee yoo si dhowwuu baate dhiiftu jiraachuu mala. Yoo ilaaltu eriyaa kanatti ilma namaatu hojjete jechuudha walumaa galee. Kuni adda isa taasisa jechuudha. Yaaddofta. Kanarraa ka'ee yoo ilaallu wanni achirra ture baay'ee ulfaataadha. Maal murteessine qorannicha egaa adda baasneen booda maalaa goonuu jennee mari'anne. Maalaa goonu jennee mari'anne waan haaraaf finne. Seeruma jiru baafnee irratti mari'anne. Sirni bulchiinsa lafaa naannoo Oromiyaa jira. Labsiin jira, dambiin jira, qajeelfamni jira. Qajeelfama kana maaliif hojiirra oolchuu dadhabame yoo jedhame keezii gargaraa ka'uu danda'a. Gaheen koo isa qorachuu miti. Guyyaan dhaqqaberra ciminoota darban qabadhe rakkoon qoradhe san kallattii itti kutti galuu waan tureef sirna kanatti yoo gallu tokkoffaa irratti kan laalle sirna bulchiinsa lafaa hammayyeessuu qabnaa jennee murteessine. Isaaf maal goone hammayyeessuudhaaf sirna kadaastaraa galmeessa lafaa kadaa hammayyaa ta'een galmeessuu qabna sirni isaa diriiruu qabaa jennee murteessine. Isa kanaaf qorannoo gaggeessinee aarsaa barbaachisu asirratti kaffaluu qabnaan jedhu murteessine. Aarsan inni jalqabaa qarshii ramaduudha. Akka aarsa tanan arge anaan isaan naa dhiyeessan. Isaa olitti aarsan jalqabaa xiyyeeffannaa kennuu qofa. Hojii kana hojii jettee qabachuu koreen qindeessitu hooggansi magaalaa. Xiyyeeffannoon itti aansee jiru bajeta. Bajeta miliyoona 32 hanga hojii kanaaf ta'u gaafadhaa jennee miliyoona 32 nu ramaddan. Barana parsilii dhibbaaf wayii keessaa parsilii 70 siistamatti hin galchina. Kanaaf immoo bajeta naa kenni jedhee fidi jennee bajeta murteessine. Kanaa waliin dhimmoonni deebi'uu qabantu jiru. Sirna kadaastaraa hojiirra oolchuuf lafti hundinuu siistamatti galuu qaba. So dhimmoonni asiin deebi'uu qaban dhimmi sadi deebii argachuu qaba. Dhimmi mana mootummaa fi waajjiraalee mootummaa fi dhaabbilee amantaa kaartaa argachuu qaba. Irra darbuu hin dandeessu tokko. Abbaa argachuu qaba. Abbaan hin beekamu waan ta'eef. Lammaffaa qabiyyee durii jedhu magaalli kun yeroo hundooftu uummanni magaalli itti dhufte ragaan qabu. Garuu manaan magaaluma keessa jira. Kiyya jedhee garuu hin beeku hin qabu. Inni deebii argachuu qaba. Qabiyyee durii kan jennuun oriijinaal jiraattota durii magaala kana hundeessan garuu immoo bifa gargaraatiin kaartaan hin kennamneef qabiyyee durii kana bifa seeratti fiduu qabnaa jenne. Inni sadaffaan ijaarsa seeraan alaa immoo hin jedhamu jira. Neetiif kan hin taane namni gara magaalaa yeroo dhufu lafa barbaaddatee duwwaa jirtu irratti kan ijaaru ijaarsa seeraan alaa hin jennu. Isa kanaaf seerri baheera. Yeroo dambii sun bahu labsii sanaan dura warra ijaarame seerri kan eeyyamuuf regulaara akkuma warra qabiyyee durii kanatti ilaalamaa mirkanaa'aaf jedha. Maal murteessine warra kana hojiitti taa'e. Kadaastara hojiirra oolchuuf warra kana hiikuu qabda jechuudha. Kana goonee murteessine hojii kana yoo jalqabnu qormaanni na mudate ogeessa walii galle hoggansaa walii galle ogeessa dubbiseera kadheera. Kan darbeef seerri isin haa gaafatu mooraalii seenan isin haa gaafatu anammaan darbe qotuuf miti fuulduratti yaadu fan dhufe na gargaaruu dandeessu hin jedhee si gargaarraa jedhan. Qormaanni ture alaa na mudate
jaarsummaan hin dhufne hin jiru jechuudha. Daakoo hin tuqinii hojii jalqabde hedduu si harkaa badaa waa'ee lafaa kana tuqxee jedhan dhimma isaa kana laalee hin jedhu anaaf yaadaniiti moo akka lafti kun hin milkoofne yaadamee kan jedhu wallaalu waan laman keessatti arge. Karaa tokkoon hojiiwwan biroo akka jalqabne waan arganiif hojii kanatti oogalee dallaal waan baay'ee jira. Hojii biraa jalaa balleesse jedhee warri yaade jira jiinuun. Karaa tokkoon dhimmi lafaa cufamnaan hojiin biraa na jalaa cufama jedhee warri yaade jira nama kan bobbaase murteessinee itti galle. Kana gochuu keenyaan egaa jiruu keetti guyyaa hedduun gammaddaa yeroo dhumaatiifis yoo ta'u baate yeroon itti gammade keessaa tokko qabiyyee durii regularize gochuu keenyaan mandara bara meeqaaf homaan arganne aduun arganne gaara luugoon dhaqee arge gaaf duraatiif dhaqee yoon argu namni mana isaa akka itti diigu mana waggaa meeqa keessa waggaa 30 waggaa 20 keessa jiraata akka itti diiguun argu ummanni keenya daa'immiidhame osoo namni hojjetuuf jiraate diiguu danda'a ture. Kanaan dura mana fooyyee mana pilaanii qabu daandiin barbaada bishaaniin barbaada ibsaa hin barbaada gaafii kana waan qabuuf mana isaa diige malee mana isaa diiguuf fedhu manni isaa pilaaniin akka ijaaramu fedha waan qabuuf diige yoo diiguu isaa argu karaa tokkoon nan gaddee nan gaabbe jechuudha. Anallee yoo ta'u baatu kanaan dura goonee turre eessa geenyee turre silaan jedhu nan gaabbe. Karaa biraatiin immoo har'umaa amma gochuu keenya itti gammade. Maaliif daasii keessa jiru maal jiru dubbisee jabaadha jedhee biraa deeme waliigala gandoota hedduu irratti hojii kana olaaltan in shakkita darbitee kooma amma nama keessummaa tokko dhugeessite dhugumatti diiganii ijaaranii sarkaa kana ga'e jettee amantu yeroo gabaabatti. Kana gochuu keenyan amma lakkoofsan hedduudha sirna kadaastaraa almost sistamichi jalqabne jechuudha amma abdii qabna jechuudha. Still aarsaa guddaa gaafata. Ammallee hojii guddaa gaafata. Qaamni wal keessa hojiin kun akka milkaa'u fedhu akka milkoofnes asirraan barbaadu hedduu waan ta'eef ilaala. Manneen gandaa hedduuf lakkoofsan gara 4,000 oli kaartan akka kennamuuf ta'e. Koo saamicha mana gandaa hin xiqqeessina sirnatti finna waliigalaan lakkoofsa olitti asirratti hojiin jalqabne nuuf akka Adaamatti yoo cimnee qabanne yeroo dhiyootti sirna lafaa rakkoo lafaa waliin wal qabatee ka'u qabeenya lafaa kana bifa qabsiisuu dandeenya jedhee namana. Malaamaltummaa achi keessatti jiru mee achumaan oo kaaftan hangam kutataadha bulchiinsi keessan kun akkuma sirnaatti erga sirni bulchiinsaa kun ijaarame malaamaltummaa harka wal keessa galfatee yeroo dheeraadhaaf ofittummaadhaan dagaagee kana balleessuudhaaf bulchiinsi keessan hangam kutataadha. Hattuun waan tokkoon qaroodha. Waan tokkoon onneen qabdu hattuun baay'eedha. Sistema keenya keessaas alas jira hattuun. Nuti akka bulchiinsatti yoo xiqqaate ammaaf qulqulluu taanee ummataaf hojjennu bilisaa taanuu jenne. Caasaa hordoffiin kiyyas guyyaa guyyaan mariin gaggeessuuf hattummaa malaamaltummaa gama lafaatiin jiru ijjennoo olaanaadhaan hordofa jechuudha. Bakka shakkiin jiruttis tarkaaffii hamaa fudhachaa dhufne jechuudha. Kana qofa osoo hin taane namoota hedduunis hidhamaniiru jechuudha. Qorannoo saniin aan adda ba'e kan lafa tokko irratti kaartaa 7 kennan kan ummata walitti naqan gosti gara nama 30 koofsisaas hedduun hidhames jira as keessatti. Inni ishuu keenya waan hin turreef hojiin keenya rakkoo hawaasaa kana hiikuudha. As keessatti itti gaafatamummaa mirkaneessaa deemuun borus waan itti fufuuf booldi goonee kaasaa hin jirru nama hidhame riippoortii godhu olitti waan hojjenne sun yoo cimee deeme uummanni keenya rakkoo keessaa ba'a han jennuudha. Itti gaafatamummaa mirkaneessaa dhufne haga caasaa nageenyaa ijaarsa seeraan alaa irratti immoo hirmaatu tarkaaffii fudhachuu seeratti dhiyeessuu hanga caasaa gandaa dabalatee gochuu tiirra hundaa ol hojjechaa hin jiru caasaan akka gaappu han darbirra kanarratti hojjennu ammaaf ijjannoo cimaadhaan hordofamaa jira jechuudha. Araaramnes hin jiru jechuudha akka bulchiinsa magaalaatti. Amma seektaroota mootummaa hedduu keessatti komiin ka'u miira tajaajiltummaa dhabuu ogeeyyiiti. Keessattuu seektaroota maamilli itti baay'atu kanneen akka amma geejjiba kaastanii daldala kaastan kana
waajjira lafaas dabalatee qabiyyeedhaan wal qabatee seektaroota mootummaa guyyaa guyyaadhaan namoota hedduu keessummeessan biratti tajaajila kennitoonni yookaan immoo siviil sarvaantii warri jennuun kun tajaajila kennuu irratti miira gaarii hin qabanii hawaasa deddeebisuu daddarbuun kun hin mul'ata. Namni ogummaa isaatiin miira gaariidhaan hawaasa isaa akka tajaajiluuf eriyaa seektara mootummaa kanatti naannoo seektara mootummaa kanatti siviil sarvaantiitti hojiin hojjetame jira kaasnu. Baay'ee gaariidha. Amma inni guddaan ani hundi keenya hojjechuu qabna jedhee amanu akkuma duratti isin kaase tokkoffaa namummaa nama ta'uu keenyaaf waan nama taanee namummaa nurraa eegamu san laaluun barbaachisaadha. Karaa biraatiin akka mootummaatti immoo dirqamni mootummaan tokko qabu maal inni an jedhu laaluun barbaachisaadha jechuudha. Kanarraa ka'ee yoo laalu akka waliigalaatti qorannoon jiru ummanni keenyas irra deddeebi'ee kaasu kenni tajaajila mootummaa sarkaadhaan kennamu rakkoo qabaa maaloo kana fooyyessaadha kan jedhu kaasa. Nusan qoranne waajjira lafaa ganda tokko dhaqxee faayila baafachuuf qarshii hedduu gaafatamta baasumaaf namni mana galmee taa'u faayila baasuudhaaf. Amma kana dubbii kana erga laalleen booda akka magaalatti kun piroojeektii guddaa ture rakkoo kana dandeenya waan dandeenyu jettee yoo laaltu akka adeemsa duraanitti qofa hin danda'amu. Yeroo fudhatas waan ta'eef kun hundi namni amanuu qabas waan ta'eef hin danda'amu. Maal goone rakkoo kana egaa recognize goone egaa uummannis amane nus akka mootummaatti egaa amanne rakkicha hiikuuf aarsaa wayii nurraa barbaada jechuudha. Kanarraa kaanee itti galle jechuudha. Haala kanaan gallee rakkoo kenna tajaajila mootummaa magaala kanaa maal haa goonu jennee yoo laallu seektaraan kan mari'anne hooggantoota seektaroota waliin mee waajjira dura shaakalluu jenne taa'u waajjiratti argamanii nama dubbisuun mataasaa rakkoo waan ture mee shaakalluu shaakalee namni nutti dhufuu yoo baate waan biraati jechuudha amantaan nurraan qabu jechuudha. Garuu immoo mee dursinee waajjira teenyu jenne hooggantoonni murteessanii waajjira taa'anii deebii namaa deebisuu jalqaban jiru. Yoo hooggansi taa'e ogeessis hin ta'a jedhee waan amanuufan. Yaa wanti hunduu manuma isaa fakkaachuun isaa nafu waan ta'eef. Ofirratti haa murteessinuu jenne waa'ee ogeessaa dubbachuu olitti nuti hooggansi. Haala kanaan laallee ammas dubbii yoo qorattu namni numa yaa'a. Guyyaa murteesse an guyyaa torbanitti guyyaa 2 jedhee murteesse gaafa yeroo duraa namni baay'eedha. Guyyaa 2 qofa miti guyyaa hedduu iddoo kana namni hin dhufa. Yoo laaltu immoo seektaratu deebisuu qaba. Amma yaaduun dirqama ture jechuudha. Akkatti hundeeme anumaan hojjedhu namni ala kana taa'ee an asitti hojiin an hojjedhu hin jiru. Sammuu si qaba namni ala kana hiriire ati hojiin biraa waajjiratti hojjettu hin jiru. Isa dhiittee ganda deemtee hojii ilaaluu hin dandeessu isa asitti gatte. Somaalaan murteessee dirqama hojimaata biraa akka barbaachisuun murteessee hojimaata kenna tajaajila iddoo tokko hin jedhu barreessine jechuudha. Yaada isaa barreessine egaa koreedhaan laalleen booda yaada hojimaata kanaan guyyaa murteessinuu jenne guyyaadhaan dabalatee namoota achitti dhufanii tajaajila kennanaa murteessinuu jenne hooggantoota. Kana gochuudhaan amma akka magaala Adaamaatti marsaa 22 gaheeraa torbaniin guyyaa kamisaa asitti kantibaadhaan hoogganamu seektaroonni maamilli itti baay'atu lafa investimentii mana qopheessaa seektara carraa hojii uumuu warri 4 kun torbaniin dhufu guyyaa wixataa guyyaa kibxataa sarkaa kutaa magaalatti haaluma kanaan seektaroonni inni ilaalu hojii raawwachiisadhaan guyyaa wixataa sarkaa gandaatti haaluma kanaan bulchaan gandaa bakka jirutti ilaalle hojimaata kana diriirsinee jechuudha. Hojimaata kanaan waan hedduu hiikne waan hedduun hiikne haa teenyu hin jenne san piraaktikal gochuu jalqabne taa'uu san teenyetuma uummata keenya dhaggeeffachuu piraaktikal goone karaa biraatiin bakka tokkotti dhufnee immoo yoo dhaggeeffachuu jalqabne uummanni karaa hin yaadamne yaada isaa ibsuu jalqabe. Kanaaf maal kaasufanii rakkichi jira
rakkoo sanii kufis hojimaata kenna tajaajila iddoo tokko diriirsine bulchiinsa magaalarraa hanga gadiitti akka hojiirra oolu gochuu keenyan kenni tajaajilaa fooyya'aa akka deemu jijjiiramaa akka deemu seektarris dhimmi isaa waan as dhufuuf achumatti akka dhimma isaa fixataa dhimmoota dhiyaatan fixaa deemu gochuu eegallee jira. Kun jalqabbiin isaa gaariidha. Yoo cimsine itti fufne rakkoo uummataa hiikuu hin dandeenya waan jedhu laallee garuu xiyyeeffannaa barbaada ammas.